Maabarannu sooma guddaa guddinni isaas lakkoofsa baay'ina guyyaa soomnurraan kan ka'e otoo hin ta'in isa soomee nuuf kenne guddaa hunda caalu sooma gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ofii isaatiif soomee eebbisee nu kenne maqaa ta'eef sooma guddaadha. Sooma diinni inni guddaan seexanni ittiin salphatee qaana'ee jilbeenfate Waaqayyo itti galatoome dhala namaaf mo'ichi itti kenname maqaa ta'eef sooma guddaadha. Dhugaadhumatti guyyaatti qormaati diina seexanaa itti mo'ame dhalli namaa seexana mo'uudhaaf humna Waaqayyootiin ni danda'a jennee guyyaa itti barre waan ta'eef soomni kun sooma guddaadha. Kanaaf mata duree keenya godhannee kan ittiin waa'ee sooma kanaa har'a barannus qorumsa mo'achuu kan jedhu ta'a. Qorumsa mo'achuu. Waaqayyo gooftaan keenya sooma kanaatiin namoota qorumsa diina seexanaa mo'atu nu haa taasisu. Waa'ee sooma gooftaa keenyaa macaafa qulqulluu kana keessatti iddoo baay'eetti barreeffameera. Dubbiin kun dubbii olaantummaa guddaa qabu waan ta'eef kitaaba qulqulluu keessaa iddoo baay'eetti arguu dandeenya. Keessumattuu qulqulluun Maatiyos wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 hamma 12tti qulqulluun Luqaas wangeela Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 1 hamma 13tti yoo dubbifne seenaa sooma gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sirriitti hubachuu dandeenya. Mee itti seensaaf akka nuuf ta'uuf wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaasee akkas jedha. Eegasii Yesuus seexanaan qoramuudhaaf hafuura qulqulluudhaatiin gara lafa oonaatti geeffame. Inni guyyaa 40 fi halkan 40 eega soomee booddee beela'e. Yommus inni isa qoru dhufee ati dhuguma ilma Waaqayyoo yoo taate dhagoonni kun buddeena akka ta'anii fi abboomi ittiin jedhe. Yesuus garuu deebisee caaffata qulqullaa'aa keessatti namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'u hunda malee kan jedhu caafameera jedhe. Maqaan Waaqayyo keenyaa waa'ee sagalee isaatiif kan galateeffame nuuf haa ta'u. Egaa seenaan isaa itti fufaa nusi barumsa keenya keessatti deebinee isarraa hafe hin ilaalla. Asirratti kan arginu qulqulluun Maatiyos maal jedhee jalqabee eegasiitii jedhee jalqabe. Eega yoomiitii wanni kana dura ta'e baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif yaadachiisuu barbaade eegasiitii jedhe. Dubbiin kun soomni gooftaa keenyaa yeroo tajaajila gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ofii isaatiin addunyaa kanarra dhufee tajaajile keessatti yeroo murteessaatti ta'e soomni gooftaa keenyaa. Gama tokkoon gooftaan waggaa 30 eegee mee ilaalaa mee tikfattoota warra horii isaanii dhiisanii fayyisaatu isinii dhalate jennaan halkan sana fiigaa gara Beeteliheem dhaqanii yaadattu seenaa isaanii. Jarreen sana utuu taatanii horii keessan dhiiftanii fiigaa dhattanii argitanii dhuguma dhalachuu isaa argitanii fayyisaan addunyaa dhalateettanii gammaddanii galtanii. Jarreen ogeeyyii ba'aa biiftuutii ka'anii fagoo deemanii karaa sana hundumaa deemanii gara Yerusaalem dhufanii sagadaniif yaadattu miti. Jarreen kana utuu taatanii dhufanii arganii aarsaa isaanii dhiyeessanii galanii waggaa meeqa eegan? Waggaa 30. Waggaa 30 dhufeera jedhanii ija isaanii edda arganii booda waggaa 30 fi waan gurguddaan ta'e homaayyuu hin jiru. Gooftaanis suutuma suutaanii guyyaa irratti guyyaa dabalee yeroo isaa eegee akka namaatti guddatee jedha. Obsi barbaachisaadha argitu gooftaatu waggaa 30 eege. Otuuti keessa na taatanii dhalachuu isaa argee jettanii fiidee jettanii meerra attam ta'e fayyisaan inni addanatti dhalate jettaniitu Beeteliheemiin gaafattanii maal dhageessu seetu? Baa innoo gara Gibsiitti baqatee nageenya yaadatti jedhama ture silaayoon. Miti achii booda maal godhe? Baqatee gara biyya Gibsii deeme mooticha ajjeesuuf jennaan. Takka takka baqataniis yeroo eeguun jira jechaadha.
jarreen argitu lafa fagooti deemanii dhufanii kennani arginee kennaa keenya laannee rameerra jedhanii waggaa 30 sana keessatti hagam dhiphatan laata. Yohaannis Faawurri eegaa turaniin dhufa jedhanii hagamee gannaa waggaa 30 eegan. Waggaa 30 kun yommuu raawwate maaltu ta'e gaafa waggaa 30ffaa gara garaana Yordaanositti gadi bu'ee harka Yohaannisitti cuubame. Amma dubbiin tottolaa jirti jechuudha. Fuula duratti dhufaa jira gooftaan. Hinnufe gara Yordaanosii harka Yohaannisitti yommuu cuubamu ajaa'iba dinqisiisaatu ta'e. Isa kana yaadachiisuu fi qulqulluun Maatiyos eegasii kan inni jedhee jalqabe. Ajaa'iba akkamiitu ta'e? Samiitu baname. Afurri Waaqayyoo, afurri qulqulluun fakkeenya gugeetiin dhufee mataa isaarra buufate. Sagalee guddaatu dhaga'ame Waaqarraati. Maal jedha sagalichi? Kuni ilma koo isani jaalladhu isanitti gammaduudha jedhe sagalichi. Sagaleetu dhufe Waaqarraa galanni Waaqaaf haa ta'u. Maal jedhe? Ilma koo tusin gidduu jira jedhe Waaqayyo. Ilmi Waaqayyo hin bu'e. Yeroo kanatti manni kiristaanaa keenya isa bu'e jettee kan isheen barsiistuuf kanaafi. In bu'e inni bu'e Waaqarraa gadi bu'ee dhufe ilmaan Addaamiin fayyisuudhaafi. Dubbiin kun seexana garaa gube. Dubbiin kun Si'ooliin waan raasee fakkaata. Dubbiin kamii? Ilmi koo innani jaalladhu dubbiin jedhame kuni qormaata fide. Eega ulfinni amma kana gooftaaf kenname ulfinni isaa mul'ate kenname botuun ta'e ulfinni isaa addunyaatti mul'ate. Abbaan Waaqarraa dubbatee afurri qulqulluun mataa isaarra buufatee ilmi Waaqayyoo isa kana isa nuti amannu sana ta'u edda mirkaneeffame edda ol kaafame booda maaltu ta'e isinitti fakkaata? Kana booda yommuu yaaddanii ulfinna akkanaa edda ta'e eessa deemuu qaba gooftaan? Tarii gara Beetlihemitti ol ba'uu, tarii gara mana qulqullummaatti adeemuu, tarii masaraa mootichaa deemuun hin ta'uufi yeroo kanatti afurri qulqulluun garuu fuudhee eessatti geesse? Lafa oonaatti geesse. Dubbiin hafuuraa kanaafitu qabsoo foonii goone akkasumaan foonii yommuu geggeessinu kan inni nama rakkisuuf kanaafi. Akka ilaalcha namaatti edda ol kakaafame gara masaraa mootichaa deemuu qaba. Gara beeta mangistii, gara mana qulqullummaa deemuu qaba. Gara Yerusaalem ishee magaalaa qulqulleetti deemuu qaba. Hafuurri qulqulluun garuu gara lafa oonaa, lafa namni hin jirre, lafa bineensillee argachuun rakkinaa, lafa qofummaa, lafa gadadummaa, gafa yaaddoo lafa rakkinaatti ulfina booda isa geesse. Kabajii yommuu nuuf kennamu gara sammuutti ol nu bahee yommuu gara nu wallaachisu kanaafi mana Waaqayyoo keessatti waamichi ulfinni yommuu nuuf ta'u inni taanu lafanni jedhe adeemuudha malee lafa yaadne sana deemuu miti. Inni dhaqe gooftaanii gara lafa oonaa sanaa dhaqee jedhe. Ajaa'iba gaamma achitti maaltu ta'e? Maaliif geesse? Maaliif dhaqe gooftaan gara lafa oonaa sanaa gadaama Qorontos jennu sana maaliif dhaqe beektu? Hafuurri qulqulluun akka inni seexanaan qoramuuf geesse jedha. Qormaati suni kaayyoo Waaqayyoo ture malee gooftaan otuu inni bosona sana lafa oonaa sanattis oomuu seexanni immoo waan akka isheen hojjettu hin beeku achi keewwatu walii gad deddeemtuutu walitti ba'anii miti. Qoramuudhaatiifitu dhaqe. Eenyuudha akeeka eenyuun dhaqe? Eeyyama abbaa geggeessaa hafuura qulqulluu fedha mataa isaatiin seexanaan qoramuudhaaf gara lafa oonaa sanaa dhaqe. Qoramuuf dhaqe malee soomeennaan achitti qorame miti. Itti dhufnamaaf soome mooree isa jedhutti. Egaa qoramuuf dhaqe. Qormaata mo'achuu jennee kan jalqabneef kanaafi yeroo kanatti waa'ee qormaataa barachuun baay'ee nu barbaachisu. Nu barbaachisa moo nu barbaachisu? Nu barbaachisa. Waan akka qorumsaa mataa nu naannessaa jiru yeroo hundumaas waan dhumatti hin fakkaattu dubbiin. Hin dhaqe qoramuudhaaf. Qormaati kun Waaqayyoodhaafi. Ilaalcha Waaqayyootiin perspektiivii Waaqayyoon yoo ilaalle karaa itti Waaqayyoo ulfina ilma isaatii gooftaa Yesuus Kiristoos abbaan itti mul'isuudhaaf qindeesseedha. Ija diinaa perspektiivii seexanaarraa yommuu ilaallu karaa itti qoranii gufachiisanii gansiisanii dadhabsiisanidha. Qorumsa keessatti Waaqayyoo nu moosisee ol nu kaasuuf adeema. Waaqayyo amaan nama hin qoru. Diinni yommuu qoruuf jedhu eeyyamuufii danda'a akka ittiin bannuuf miti bare. Sanaani gara qorumsa kanaa dhaqe. Egaa qoramtanii beektu? Qorumsa keessa seentanii beektu?
namni qorumsa qorameen beekne jira mahalaa softa waa'ee qorumsaa jireenyi koo dirree lolaa seexanaa ta'eera miti kan jedhu yoo baay'eetu jira. Kaan immoo qorumsa waa seexana iyyuu miti abboo Fayyisaa Addunyaa galatu seexana kanallee Fayyisaa Addunyaa iyyuu narraa rukuteera fakkaata. Ani namuma hin dadhabe abalumaan yemmuu argume waamatu natti kan na qabata kan jedhu yoo baay'eetu jira. Abalumaan yemmuu argu kan jedhu immoo baay'eetu jira waamatu natti dhufa san namatu na qora kan jedhu immoo jira. Namaaf seexanallee akkuma isheetti waaqa sitti kadhadhee ofiis waa dubbadhee nan danda'a. Ijuma koo dadhabe kan jedhu immoo yoo baay'eedha. Gurraan qabadhaa isa gurruma kootu waan man dhaga'utu na gorsa kan jedhu immoo baay'eetu jira. Yaaduma kootu na guutee lafa inni nageessu wallaala kan jedhu immoo baay'eetu jira. Qorumsi garan qabu karaan itti dhufee karaan itti dhiisu hin beeknu. Wanni guddaan tokko jalqaba irratti hubannee darbuun nu barbaachisu qormaata jalaa eenyullee bilisa miti. Hagam qulqulluu, hagam beekaa, hagam filatamaa, hagam fo'atamaanii hundumtuun qorama. Eessaa fiddee Gooftaa Yesuustu qorame. Kana caalaa waan gaarii ta'uu danda'u jira. Kan ani Gooftaa Yesuus irra caalu jira. Ilma Waaqayyootu qorame jira. Kanaaf inni jalqabaa kan itti jajjabaachuu qabdan hundumatu qorama. Namni hin qoramne hin jiru. Ilmi Waaqayyoo Gooftaan Yesuus Kiristoos eega qorame hunduun qorama. Kanaaf beekuu qabna. Akkas jedha qulqulluun Phaawulos waa'ee kanaa yommuu barreesse warra Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 15 irraati. Angafa lubootaa isa karaa hundumaa akka keenya qoramee qabna jedhe. Angafa lubootaa Gooftaa Yesuus Kiristoos isa karaa hundumaa akka keenya qoramee qabna jedhe. Kanaafuu inni yeroo nuti qoramnu nu hubataa jedhe. Isin hubataa saba Waaqayyoo nu hubata Waaqni keenya yommuu nuti qoramnu. Yommuu diinni ati qoramteetta kufteetta baddeetta si dhumateera jedhu inni ani amanu sunoo obiyyuu qoramee ciminni isaa fooniin hammam akka ta'e beekee na hubata na kaasa ol na qaba jennee seexana sanaaf deebisuu qabna malee dhumatteetti jennee sattaanutti ce'uu hin qabnu jechuudha. Sana duwwaa miti kan hubachuu qabnu. Qoramuun hundiyyuu immoo cubbuu miti. Kan biraan kan hubannee deemuu qabna. Qoramuun cubbuu miti. Yoo akkas ta'e dubbiin nu dhumatteetti Gooftaa Yesuustu qorame Gooftaan cubbuu hojjete taanaan maaltu jira ree? Qoramuun cubbuu miti. Qormaata sanaan kufanii sattaanutti adeemuutu cubbuudha malee. Kanaaf yeroo qoramnu maalumaaf qorumsi natti dhufaa mataa naanna'uu hin qabnu. Ammas ol sinnee yoo Ibrootuma boqonnaa 4 lakkoofsa 15 kana dubbifne akkas jedha. Karaa hundumaa akka keenya qorameera jedha. Garuu immoo cubbuu tokkollee hin hojjenne jedha. Kana inni guddaan qoramuu miti. Qorumsa sana kufanii argamuu irraati of eeggachuu nu barbaachisa. Kanaaf Gooftaan keenya qoramee edda darbee nus hin qoramna. Qorumsa kana keessa akka darbe nutti yaaduu nu barbaachisa. Ija keenya arguu of dhowwuu hin dandeenyu. Ilaaluu garuu diduu dandeenya. Arguuf ilaaluun garaagara miti. Gurra keenya dhaga'uu gurra qabachuu hin dandeenyu. Dhaggeeffachuu garuu diduu dandeenya. Garaagara dhaggeeffachuuf dhaga'uu miti. Yaadi sammuu keenyatti dhufuu danda'a. Akkamitti yaada jechuu hin dandeenyu. Yoo mataa kana waa goone malee xiinxaluu garuu diduu dandeenya. Isa sanaadha xiyyeeffannoo nu barbaachisu saba Waaqayyoo. Hubannaan adeemuun mana Waaqayyoo keessatti baay'ee barbaachisaadha. Qormaata jalaa baqatanii ba'uun baay'ee cimaadha. Dubartii tokkotu ture jedhan. Egaa beektu harmootiin caalaa edda dubbiin Amaazoon kun gara qeetti nu galtee rakkina ta'e malee harmootiidhaan shaappingii kana kan jaallatu dur. Ammas akkasuma yeroo baay'ee dubartii tokkotu jedhanii suusiitti ta'eera shaappingii kanatu. Shaappingiin suusiitti ta'ee rakkatti yeroo hundumaa abbaan manaa lammata waanuma tokko hin bitini baqqaa kana booda amma walii murteessinutti waan bitinii ittiin jedhee toleettee ishinis baqqaanis qormaati koo kana booda hin bitu. Baay'ee gaarii guyyaa tokko ka'eetan deemeetan wiindoo shaappingii beeku akkasumatti bakkee dhumaatan ilaala ijumaatiin inni suuqii kana gidduma deemeetan ijumaan inni ilaalee ittuma gammada ijaaf hin bitu. Tole sadaquu dandeessan bitin malee inni attee deemteetuma ilaaltu bakkee kana moolii kana keenan dhufteetuma ilaaltu qamisiin tokko na uffadhu waanuma jedhu fakkaata afaan baase. Hin bareeda miti baqqaan bituu garuu uffadheen ilaalaa itti. Uffadheetuma ilaale yookaan itti siqeeduma ilaale naa ittiin hannuftee yommuu inni irratti ilaaltu baay'ee dubbiin hin bareeddime uffadheeduma ilaala. Namni koolleetta gammaddu asumatti itti uffatte. Gaafa uffattee ilaaltu isheen nama biraa ufseete of jaallatte iyyuu fakkaata. Sana booda waachi jettee waan gootu dhabdee bittee galte. Bittee fudhattee galtee gaafa mana geessu hani jette.
siya kan gagaayuun jettu maanii itti gaafachi geessu mana abbaa manaadha. Kottu itti uffattee gaafa dhuftu irratti arginu waan bitu ittiin turreetiin hin bitu ittiin dhaabatu olii gallee kana booda shaapingiin dhaabateera innaan nan ilaala itti deemte malee akkamitti bitti warra dhiisee waanuma ajaa'ibaa waan argame hin beekne ta'e irratti maaltu ta'e seexanni ofuma isaan dhufee na dura dhaabate irra ijumaan na dura dhaabate ijumaa jettu walitti baane irra wayita. Yemmuu inni dhufee si dura dhaabbatu na duraa turiin jettu ati immoo jedheen ture isas gaafa dugda duubatti naanna'u immoo maayi gaadha tu dugda duubaan argite immoo yaa kana dhiiftee galtu naan jedhee. Zabura dugda durannaan dugda duubaan naanna'e immoo achiin immoo hin caala naan jedhee naa waan hin godhu dhabeen bitee dhufee jette. Argitu qorumsa jalaa baqatanii achi darbatanii jalaa fiiganii ba'uun hin danda'amu. Falli isaa maaliree inni guddaan? Falli qormaataa maaliree? Kanaaf guyyaa irraa kana karaa baay'ee waa'ee soomaa gooftaa Yesuus Kiristoos baruu dandeenya. Qormaata mo'achuu dhaan akka barannuuf Waaqayyo kan nu eeyyame. Isa qoramee karaa hundumaa akka keenya nu caalaa qoramee baree qorumsa sana mo'ee gooftaa Yesuus Kiristoos irraa akkatti mo'an barachuudha. Kaayyoon inni soomeef keessaa tokko soomee nu barsiisuuf maqaa ta'ee fi akkatti diinni seexanni inni Addaamii fi waan mo'e sun mo'amu Addaam isa lammataa gooftaa Yesuus Kiristoos irraati barachuu nu barbaachisa. Akkamittiin seexana mo'ee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos? Waa sadii ilaaluu dandeenya. Jalqaba irratti of qopheesse. Eenyutu ilma Waaqayyootu foonumaan akka keenyatti qoramee mo'uu barbaadee deeme maqaa ta'ee fi dhaqee akka keenyatti of qopheesse. Maal godhee? Soomeen kadhatee guyyaa 40. Argitu of qopheessuun baay'ee barbaachisaadha. Soomee kadhateetu maal hojii dhaqeenne sila na duukaa jirtu maal hojii dhaqe gara sana hafuurri qulqulluun maal akka inni godhuuf geesse? Vaakeeshinii miti qorumsa qoramuudhaaf isa geesse miti. Achi yommuu dhaqee garuu taa'ee qorumsa hin eegne of qopheesse. Maaliin? Soomaatiin kadhannaadhaan. Yeroo soomnu kadhannu jennu wanta akkasumaan amantiin jettu miti. Gooftaan Yesuus baay'ee waan kun barbaachisaa maqaa ta'eef godhee nu agarsiise. Saba Waaqayyoo soomna jechuutti hin qaana'inaa. Ija jabaadhaati nan sooma diina mo'achuufin of qopheessa. Foon mo'achuufin of qopheessa. Cubbuu mo'achuufin of qopheessa. Isa saba koo isaanaan jireenya koo gaa'ila koo jiruu koo hidhee sanarratti mo'icha argachuufin soomaan of qopheessa jennee of qopheessuu qabna. Inni lammataa waan gooftaan Yesuus Kiristoos godhe baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu meeshaa lolaa isa kana furawwaa ol kaase innis sagalee isaati. Yommuu seexanni koo maal jedhee deebisee ishee jalqabaa sila argineerra caafamee jira barreeffamee jira. Eessatti? Kitaaba qulqulluu keessatti jedhe. Waraanaaf kan inni ol kaase tooftaa miti. Abbootii siyaasaa fi ummataa fi sabaa fi maal waame miti kan inni ol kaase isa kana kitaaba qulqulluudhaatiinitu lolee isa mo'ee sagalee ofiisaatiif dubbate barreeffameera jedhee sanaan lolee dubbii hafuurawwaa keessatti hafuuraan loluun barbaachisa. Kaaniif kan biraan barbaachisuu danda'a. Inni kun baay'ee kan isin dinqu karaa Waaqayyo nu barsiisee loluun baay'ee man barbaachisaa akka ta'e Daawit irraa waan tokko hubanna. Yoo seenaa Daawitiin ilaalle yeroo nuun eeyyamu maqaa ta'eef gabaabinaan isiniin kenna tiksisaa macaafa Saamu'eel isa jalqabaa boqonnaa 17 dubbisaa. Lakkoofsa 38 amma 40 keessatti yommuu Daawit mucaa xinnaan suni Goliyaad isa guddaa sana loluuf ka'e mootichi Saa'olii lakkiin dandeessu jedhee yommuu gorsee dadhabu uffata hidhannoo lolaa isaa kan mataatti kaawwataman kan lapheetti uffatamanii kan harkatti kaa'atamanii meeshaa lolaa isaa Daawititti uwwise. Daawit sana uffatee yommuu ka'u lafaayyuu ol kaasuu dadhabe. Sibiila sana hundumaa mataatti kan kaawwatamu sana hundumaa kaatee lafaayyuu kaasuu dadhabe. Daawit yeroo kana maalitti hin jedhe beektu? Ani kana ba'aa kana baadhee deemuu hin danda'u hin barbaadu. Meeshaa lolaa kee kana narraa lafa kaa'ii furuursaa koo naa fidii dhagaa koo naa kenni isheen ittiin akka lolu Waaqayyo naa kenne sanaatiin an lolaa guddicha kana maaliin godhee lafaan hin ga'a. Anunna Waaqayyootiin itti adeema jedhee Goliyaadiin lafaan dheeramoo lafaan hin dhoofne. Maaliin lafaan na'e? Dhagaa xinnoo tokko furuursaa keessa kaawwatee dhagaan keessuni kiyyoo diinaa diigee diina jilbeenfachiisee siin ol mookaasee guddaa gararraatti si moosisuu danda'a maqaa ta'ee fi karaa Waaqayyoo loluudhaaf nuuf qopheesse dhiifnee
karaa gurguddoonni addunyaa faarsanitti yoo xiyyeeffanne kufaatiif of qopheessaa jirra. Gara mata duree keenyaatti deebinaa. Mo'ichaa fi meeshaa lolaa isa sirrii sagalee Waaqayyoo macaafa qulqulluun akkas jedha jedhee seexanaa fuulaaf fuulatti itti dirma ba'ee falmee mo'eera moo mo'e gooftaan keenya. Maaliin mo'e? Sagalee isaatiin kadhannaatiin of qopheesse. Xumura irratti inni sadaffaa kan inni isiniin jedhu maal godhee mo'icha labse diina seexana irratti. Diina sossobuun isin barbaachisu yeroo hundumaa kadhannaan yoo boonye waan hundumaa goone dhumatti gaafa isheen naaf sagadeettu seexana ammaa jedhe gooftaan deemina irratti fagaadhu seexana nana jedhee mo'icha irratti labse. Diina keenya irratti mo'icha labsuu nu barbaachisa. Amma jireenyi keenya jiruun keenya gaa'illi keenya qajeelutti eeguu nu barbaachisu. Fagaadhu diina kanarraa ani waaqa kootan dhiyaadhaa jennee gara Waaqayyootti deebi'uu nu barbaachisa. Hin deemee lafa onaa sanatti qoramuudhaaf hafuuraan geggeeffamee dhaqee guyyaa meeqa soome? Guyyaa 40 soome utuu homaan nyaatin. Dhumatti guyyaa 40ffaatti beela'ee jedha. Ajaa'iba guyyaa 39 guutuu beela'uun jechaadha. Dubbiin akkam. Sa'aatii meeqa irratti beeloftu si? Anta akka takkatuun hin jalqabin maagiriin natti kaati ganama dubbiin achi na jalqabdi isaan ganaa nan sooma jedhuti ganaa pilaanii natti baafatti. Guyyaa 40ffaatti beela'e. Hin beela'e jechuun sun gaafa sana miti yeroo sana humnaa ol hamma ta'u baay'ee itti cimee amma nyaachuutu narra jira ta'innaa yoona yaaduu jalqabe jechuudha. Yerootti kanatti inni isa qoru dhiyaate yeroo kam yeroo inni beela'e yeroo nuti laafnu yeroo nuti kufnu yeroo nuyi gadi jirru eenyutu naa jira maaltu na qaba yommuu nuti jennu dinni seexanni dhiyaata argitu. Laafina keessatti dhiyaata hin gowwoomin laafina duwwaa itti immoo yeroo kaan immoo jabina keessatti dhiyaata jedhee baay'ee dhufna itti. Laafina keessatti dadhabina keessatti iddoo dadhabinaatti gara gooftaa Yesuus Kiristoos yommuu inni beela'ee waan butu dhabe sanatti gara isaatti seexanni dhiyaate isa qoruudhaaf dhufee jedha. Egaa amma qormaatatu jalqabe. Qormaata sana yeroo adda addaatti baranneerra gaggabaabinaan inni guddaan isaa haala jireenya keenyaa wajjin arraa itti fayyadamnuun fiduudha hamma Waaqayyo naaf ibse kan iyyaal. Qormaata sadii gurguddaa gosa sadiitiin gooftaa Yesuus Kiristoosiin seexanni qorte. Seexanni gooftaa qorte. Kanaaf yoo qoramte yaadda'ini garuu inni jalqabaa qormaati isaa waa'ee maalii ture inni jalqabaa? Waa'ee shakkii ture akka inni shakkuu barbaade. Waa'ee sassatu ture sassatee jarjaree akka inni waan tokkotti seenuu fi gochuudha kaayyoon diina seexanaa yoo dubbifne macaafa wangeela Maatiyos boqonnaa 4:3-5 yoo dubbifne qormaati inni jalqabaa seexanni yommuu dhufee ati dhuguma ilma Waaqayyoo yoo taate ilma Waaqayyoo yoo taate dhagoonni kun biddeen akka ta'anii fi abboomii jedhe. Argitu dhuguma haasaa seexanaa fakkaata yoo taate yoo eenyuun taate ilma Waaqayyoo yoo taate. Argitu dubbiin ilma Waaqayyoo innani jaalladhu ilmi koo isa kana dubbiin jedhame sun seexana baay'ee garaa gubeera. Yoo ilma Waaqayyoo taate jedheetu gana waa'ee beelaayyuutu hin ta'in waa'ee ilma Waaqayyoo ta'uu isaa qoruudhaan jalqabe. Mucaa koo yommuu Waaqayyo nuun jedhu seexana garaa guba kanaaf callifnee rafuu hin qabnu. Lolatti jirra maqaa ta'eef jabaannee of qopheessuu qabna. Intala koo ilma koo yommuu Waaqayyo nuun jedhu seexana garaa gubaa sana nurraa kaasuu fi overtime hojjeta seexanni boqonnaa malee jabaannee dhaabbachuu nu barbaachisa. Soomni kun akka barreen gaddaa akka bara kaanitti darbuu hin qabu saba Waaqayyoo. Bara kana haala addaatiin qormaata mo'achuuf qormaata jireenya keenyaa, qormaata mana kiristaanaa keenyaa, qormaata maatii keenyaa, qormaata saba keenyaa mo'achuudhaaf jabinaatiin dhugaatiin soomaaf kadhannaadhaan ka'uu sagalee Waaqayyootiin lollee mo'uu qabna meeshaa waraanaa kan biraa otoo hin ta'in. Yoo ilma Waaqayyoo taate maal godhi jedhee dhagaa kana biddeen taasisi beelofteetta maaduu taate koonna isaa qabdaam jijjiiruu dandeessa maali isa teessee edda atumtiin godhattuudha dubbichi. Dhagaa kana biddeen taasisi yoo ilma Waaqayyoo taate ilma Waaqayyoo akka inni ta'e beeka utuun beeku ta'eeti ma dhagaa daabboo godhee gaafata akka inni gochuu danda'u waan beekuuf sana gaafate. Dubbiin shakkii ija shakkii facaasaa jira yeroo kan yoo ilma Waaqayyoo taate.
karaa kan biraa mootummaa dhuguma abbaan keenya Yordaanositti inni jedhe sun dhugaasitti fakkaatee mataa sin seeniniif utuu dhuguma abbaa kee ta'e yommuu tamma kana beelaftu abbaan ilma isaa taa'ee ilaalu abbaa akkamiitiidha dubbichi. Asa akkasii yommuu isin taasisa dhageessanii beektanii Waaqayyo dhuguma si argate ingidi ramtaa kadhachuu keeyyuu barbaachisa. Abbaa dhugaati jettu sana utuu qabaatteeti seenaan kee kana fakkaata jireenyi kee kana fakkaata wallaansoon kee kana fakkaata gaa'illi kee kana fakkaata waan inni nun gaafatu. Yoo dhuguma mucaa Waaqayyoo taate yeroo kana maal gochuu qabna deebisaa gooftaa irraa barraa kitaaba qulqulluu sagalee Waaqayyoo ol kaasuu qabna. Eeyyee ani mucaa isaati ilmi isaa inni amanamaan gooftaan Yesuus yommuu qorameyyuu obseedhuma eege abbaan isaa dhumatti garuu inuma moosise innis inuma moo'e. Kanaaf eeyyee mucaa Waaqayyooti na dhagaa illee sagalee Waaqayyootiin deebii kennuufii qabna. Eegasiitii booda gooftaa Yesuus Kiristoosiin waa'ee beela isaatii waa yaaddeeffatu. Kun seexanni yaaddoftee ma gooftaadhaaf. Dhagaa kana daabboo taasisi beeloftee duuteetta nyaadhu. Amma seexanatu dhuguma waan akkasiyyuu dandeessi gaarii namaa yaadu toftaadha dubbichi. Toftaadha dubbichi. Addaamii fi waan baay'ee yaaddofteen fakkaanne gaafa seera uumamaa boqonnaa 3 irratti yaadattu. Maaliif kana nyaatinaa isiniin jedhe? Kanatu nyaattanii isiniyyuu akka isaa waaqa taatu waan hundumaa beektu. Akkam yaaddee baay'ee dhiphatteef miti. Addaamii fi waan maal ta'e dhumisaa? Immediate gratification isa dhayatu gammachuu yeroo gabaabaa arra mootii taata waan hin jedhamee fi abjuudhaan jiraachuu nun barbaachisu. Lakkii anoo mootummaan sun natti hafee akka Waaqayyo jedhetti adeemuu naa wayyaa barbaachisa. Eeyyee yeroo kana seexanni waan isaaf yaadde fakkaattee dhufte garuu waan gurguddaa lamatti gargaaramte dhugaa qabatteetu sobaatiin uwwiftee dhufti. Dhugaa fuula dura qabdee dhufti. Maal jedhu? Laafina isaa ilaalee yeroo kamitti dhiyaate beelofteetta beela isaa kanaaf laafina keenyaan nutti dhufuu danda'a. Laafina yommuu ani jedhu namni baay'een fedhii isaa hawwii isaa yaaddoo jireenya isaa wallaasu waan baay'eetu jira laafinni jireenya keenya keessa karaa sana dhufti maqaa ta'ee fi keenya sanarra keenyee of qopheessuu qabna. Achirraan akka hin qoramneef of eeggachuu qabna jechuudha. Laafina isaa ilaalee dhufe sana duwwaa immoo miti jabina isaa gargaaramee itti dhufe maal jedhe ilma Waaqayyoo waan taateef dhagaa kanaa biddeen gochuu dandeessaa. Tikituu jabina isaattis gargaaramuu hin dandeessaam qabdaam kana. Ati koo ilma baluutiimi, ati koo sanyii abaluutiimi. Nuyi namatu nun beeku malee jennee akka fakkaatu nu taasisa. Yeroo kana argitanitti amma nuun ilaalame yeroo baay'ee. Ani waa'ee namaa waa'ee warra kaanii yeroo baay'ee naasoo. Waa'ee makeenyatu na dinqa maqaa ta'e otuu ofirratti hojjenne fagoo keenya maqaa ta'e. Amma akka nuyi fakkaatu yeroo baay'ee yaadame. Saba akkasiitiif nuti jenna. Maaliif hin taane ree maaf akkas taane ree yaaduu nu barbaachisa jechuudha. Maaliif nu goyyomsa ati koo ilma Waaqayyootiif dhagaa daabboo gochuu dandeessaa maal teessee abbaa kee eeddaadha dubbichi. Kanaaf gooftaan hin dide qormaata dinni seexanni toftaa godhee itti gargaarame. Garuu mee yoo ta'e yaadda maal narfoon isaa yoo beela ba'e innis immoo kana godhe. Du'eera beella ajjeesee guyyaa 40 soomne. Hin danda'a dhagaa sana daabboo gochuu. In fact, dhugaa dubbachuuf utuu ta'e utuu nuyi ta'e yoo ati dhagaa daabboo godhi jettaa jettanii anumtiyyuu biddeena jireenyaati jettanii utuu isin ta'e gooftaatu taatanii aniyyuu biddeen jireenyaati waa'ee dhagaa kanaa daabboo haasoftan. Isuma qurxummii meeqa baay'ise? Qurxummii 5 nama 5,000 nyaachise sanaadhaan gooftaan kun gochuu danda'a. Maal ta'a haree utuu godheera ta'e yaaduu qabna jechuudha. Gammachuu yeroo gabaabaatiin liqeeffamee nama baay'eetu badee maqaa ta'e inni jalqabaa utuu godheera ta'e qormaata kufa. Seexanni amma nyaadhu dheennaan soomisaa yeroo eenyutti hiike jechuudha. Yeroo seexanni jettetti hiike. Kanaafuu qormaata sana kufe jechuudha. Pointiin isaa qormaataaf kufe maqaa ta'e. Sana duwwaa miti qormaata duwwaa miti. Dubbiin kun ofii isaa irratti akka inni hirkatu barbaade. Utuu godheera ta'e gooftaan hin danda'a. Utuu inni godheera ta'e dandeettii ofii keenya irratti hirkachuu barra Waaqayyoon dhiifne jechuudha. Humna isaa qabdaa godhi humna isaa nutu godhe isinis Waaqayyo irratti hirkachuu dhiisaati humna keessanii godha. Rakkoon isaa maa inni humni keenya baay'ee xinnoo. Argitaniitu vaayirasiin ilbiis ijaan hin argamne koovidiin dhuftee inuma jilbeenfachiisteen saayintistoota addunyaa kanaa yemmuu nu qaadessitu. Yaa humni keenya jabaa fakkaatu sun salphaa maqaa ta'ee fi humna kee irratti hirkadhu siin jedha seexanni beekumsa kee irratti dandeettii kee irratti fira kee irratti sanyii kee irratti hirkadhu. Uni garuu eenyu irratti hirkannaa? Isa mo'aa Waaqayyo Waaqa keenya irratti hirkanna sanaan lolleessi immoona. Otuu gooftaan kana godheera ta'ee
yeroo waaqayyo akka inni eegne yeroo qaba ture waaqa abbaan isaa afurri qulqulluun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ofiisaaf yeroo qaba ture seexanni garuu yeroo keef yeroo waaqayyotti tun ta'e yeroo kootti godhiyechaa jira no hin goonu yeroo waaqayyotti jennee adeemu irraa barachuu qabna toftaan mo'ichaa gooftaan Yesuus Kiristoos nu barsiisee kanatu addana keessa jira waa baay'eetti fufuu dandeenya mee gara qormaata lammaffaatti dabarra qormaati lammaffaa waa'ee of tuulummaa waa'ee waaqayyoon qoruuti Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 5 amma 8tti yoo ilaalle seetan abdii kutattu kan ishee jajjuutee tokko abdii kutatti seetan hin kufteen salphatte denatti nyaadhu ilma waaqayyoo jabinaan laafinaan maaliitti dhufnaan toftaa ishee hundumaa fashaleesse gooftaan indide nyaachuu garuu utuun achiin gahin dura deebiin isaa maal ture deebiin gooftaa Yesuus Kiristoos maal jedhee seera keessa deebii boqonnaa 8 lakkoofsa 3tu chakaseen eksi kenneef gooftaan Yesuus Kiristoos sagalee waaqayyo beekuun baay'ee amma akka nu barbaachisu ilaalaa gooftaan barreeffamee jira jedhe seera keessa deebii Zadaagim isa jedhamu boqonnaa 8 lakkoofsa 3 barreeffamee jira dhalli namaa biddeen duwwaadhaan daabboo duwwaadhaan hin jiraatu maaliin malee dubbii afaan waaqayyo keessaa ba'u malee kanaaf hojii sana dhabe hojii kana dhabe duwwaa yookaan immoo hojittii kan argattaa jedhamee kan amantii isaa gadhiise meeqatu jira amantii yemmuun isiniin jedhu ortodoksii ta'uu miti waaqayyo akkaataan itti amanurraati kan isa jijjiirsan meeqatu jira hojii xinnoo argachuuf daabboo xinnoo argachuudha biddeen yemmuu jennu waa'ee jireenyaati waa'ee jiru maatii kee tokko itti jijjiirama innaan kanii kaayyoo isaa gafa lafa buuse meeqatu jira garuu sana duwwaadhaan hin jiraatamu dubbii waaqayyo akka waaqayyo jedhetti adeemuun jiraatama malee toftaa manipuleetii gochuun waan hin jijjiiramu jedhee gooftaan kitaaba qulqulluu sagalee isaatiin mo'e kan isin jedheef kanaaf gara qormaata lammataatti yommuu dabarru seexanni fuudheetu gara bantii mana qulqullummaa mataa mana qulqullummaatti ol baasee jedha ajaa'iba seexanni kun hojii ishee abdiin kutattu achitti mo'amtee itti fuftee inni ranne ija jabinni ishee immoo kan caalu edda achitti ol baafteeti kitaaba qulqulluu caqasuuf jalqabde seexanni lallabdi argitu nuti seexanni ganaa duuriyyeedha hammeenya nuti gurraan dhaga'uuf qaanuuf nu dubbatti jennee eegna isheen sagalee waaqayyo isinitti lallabaa dhufti nuti seexana gurraatti jenna isheen adii taatee dhufti nuti seexana gaanfa meeqa qaba ture manni gaanfa meeqa qaba innaa isheen teessoo gaarii fakkaattee sufaanii taatee nutti dhufti kanaafi gowwoomuu hin qabnu seexanni kitaaba qulqulluu keessaa caqaseetu gooftaa Yesuus Kiristoosin faarsaa 91 lakkoofsa 11 amma 2tti kan jirutti gargaarame asirraati gadi of darbadhu jedhe gara mataa mana qulqullummaatti ol baasee isa booda faarsaa Daawitirraa kan jedhu maal jedha waaqayyo waaqni kee ergamoota isaa si ergaa akka miilli kee dhagaan rukutamee hin cabneef isaan immoo harka isaaniitti si baatu jedha maqaa ta'ee fi si duwwaa miti kitaaba qulqulluu kan beekuunis beekaadha fakkaata seexannis tiksii gooftaa Yesuusiif laata asirraa gad of darbadhu si eegaa jette kanaafi karaa kan biraa immoo waan gochuu qabnu sagalee waaqayyoo sirriitti barannee hubachuu qabna seexanaaf deebisuuf isheen iyyuu isaan nutti dhufti maqaa ta'e kan sagalee waaqayyoo dubbachaa dhufe hundumtuus immoo mucaa waaqaati jennee nama waaqaati jennee gowwoomuu nu barbaachisu of eeggannaa guddaadhaan adeemuu nu barbaachisa seexanni kitaaba qulqulluu yoo beekellee sammuun beeka malee hojiidhaan hin beeku sammuun beeka malee laphee isaa keessaan beeku sanaan caalla nuti immoo jireenya keenyatti jijjiirree yommuu deemnu seexana jilbeenfachiifna sammuu keenya duwwaan utuu hin ta'in laphee keenya keessaa yommuu amannee itti jiraannu beeknu sanaan seexana jilbeenfachiisuu dandeenya sagalee waaqayyootiif maqaa ta'ee fi sana qabannee dhiyaachuu qabna gooftaan Yesuus Kiristoosis deebii yommuu kenneefitti ammas kitaaba qulqulluu keessa deebii seera keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 16 kan jiru deebiseef maal jedhee waaqayyoo waaqa kee hin qorini jedhamee barreeffameera iddoo tokko tiksii tokko gudattee dhuftee itti nama goyoomsuu hin dandeessudha Google searchii tokko duwwaa fudhattanii gara malee hin deemina Google mataatu na dhukkuba garaa kee galagala yoo jettee searchii goote kaanseeriidha mallattoo kaanseeriiti kun jechuu danda'a afuma wareeruu hin qabne jechuudha gara furaatti yoo deebine tiksii tokko namni fudhatee sanayyuu jallisee irraa hirrisee itti dabalee dhufuu danda'a jabaannee amantii keenyaan dhaabbannee hamma dhumaatti deemnee qormaata mo'achuu qabnaa gooftaan Yesuus Kiristoosis tiksii sana kenneefiitu seexanni yeroo waaqa isaa abbaa isaa kan inni qoru gaafatutti ani isa hin qoru waaqayyoon hin qoru kadhannaan keenya yeroo baay'ee qormaata yoo dhuguman dhageessa ta'e mee kana godhina argisiisi yaa waaqayyo kidaana biratti yoo jirta ta'e ara kidaana biratti yoo kidaana biratti yoo dhageessa ta'e malumaan gombisi mee sin ilaala kan kanatu jira waan nama dhiba
namni immoo ajaa'iba waan nuti itti jirru soomii kana keessatti yeroo baay'ee waaqayyo soomii nuti kun yeroo tokko tokko waaqayyoon qoruu fakkaata. Ilaalaa meeqatti soomii attamitti qophoofta namni. Ana immoo waa'ee sagan biraasaa yeroo qopheessa saayidiin deemaa jiru yaadina attamitti qophooftan lapheedhaan yaadi keenyatti araaramtanitti warra wal loltanii wajjin. Yeroo kana duwwaadha jedhamee miti yeroon kun kan inni taa'ee fi yeroon soomaa kan inni taa'eef yerootti kiristaanni of galagalee ilaalee akkuma makiinaa garaajii gashinuu fi keenyas jireenya keenya yeroo qaqqajeeshinee sirreessinee lafatti laafnetti of qajeeshinu jabeessinu lafatti dabnetti yerootti of qajeeshinuudha. Isin gaddisiisu namni ji'a lama soomuudhaaf namaan odaa qophaa'ee jiraachuu danda'an kee kun waaqayyoon qoruu ofiis gowwoomudha. Ji'a laman sooma jedhee obboleessa isaatti kan hin araaramne jira dana keessa kanaaf nama akkasii kanaaf macaafni qulqulluun maal jedhaa ifa keessan jira jedhee nama dukkana kee deddeebi'uudhaan. Kanaaf carraadha kun itti gargaaramnu anarraa kaasee sammuu keessa itti yaadame namni jibbitan namni walitti muufattanii jirtan yoo jiraate kun carraa keenya seexana jilbeenfachiisuuf har'a araara buusuun soomiinni keenya kan inni ittiin qabamu kanaan lammata immoo kan hiikuudhaa fi faasikaa kan hin qabne gara waaqayyootti deebi'uudha. Kanaaf yoo jibbaatiin namaan odaa nama irratti jadalgaan ilaalaa sooma kana jalqabne soomiin kun at the best waan inni ta'uu danda'u maal beektu daayitii eebbifamaa ta'uu danda'a. Kana muraa maqaa waa qabuu fi eebbifamaa ta'uu danda'a. Militarii daayitii sana ta'uu danda'a. Kanaaf daayitii irra yoo ta'e malee dubbii hafuurawwaaf ta'uu hin danda'u. Carraa ta'uu itti gargaaramnu saba waaqayyoo waamicha kana waaqayyoo nuuf dabarsaa. Kun seenaa mitiin kan isinitti maa jiru. Kun dubbii jireenyaati. Sooma kanaan seexana mo'annee jireenya keenyaaf saba keenyaaf waan soomnu sana argachuudhaaf jaalalaatii fi nagaadhaatiin amantiidhaatiin itti seenuu qabna. Ishee xumuraa kana jedhee tan xumuraa qormaata xumuraa gooftaa keenyaaf seexanni dhiyeesse jaalala qabeenyaati. Jaalala qabeenyaa gantummaa waaqa isaa ganuu innis gara ammas mo'amee inni sumitti abdiin kutatu isiniin jedhan mo'adheera innee yeroo tokko namni keenya goolii tokko galuuti bakka wiinii gooneedha Arsenaal jedhee kaalaman ganaa goolii tokko gale deeqaa 20 irra jiraan ganaa deeqaa meeqatam yeroo tokko mo'icha xinnootu selebireetii goonuu diinni keenya immoo goolii kan biraa gasha kanaaf of eeggannu. Seexanni abdiin kutatutti fufe lama mo'amee salphina guddaa gonfatee stiil garuu qofa salphina sana baafate nuti achi ciisee bu'a. Seexanni gurgufattee kaatee itti fufte achi booda maal goote isa iyyuu gara tulluutti ol baafte asii ija jabina ishee sana booda maal jette gooftaa Yesuusiin itti agarsiiste addunyaa kana guutummaa isaa ulfina isaa wajjin mootota gurguddoo yeroo sana yaadame qabeenya isaanii ilaalame warqee isaanii birrii isaanii waan hundumaa ilaalame taayitaa isaanii ilaalame yoo dandeesse siltaana barbaadu yommuu sana mutu kan argite maal si godhu nama najaa'ibu sana hundumaatti agarsiisee maal jedhee yoo kuftee naaf sagaddeef kana hundumaa siifan kenna harka koo keessa jira jedhe. Salphaadhaa jedhe waan baay'ee naa malisichi natti buliyyuu hin jenne mallatteessis hin jenne maal jedhe siima tokko kufii naa sagadii siin kennaa waan maxinoo ishee nu gaafatam seexanni jireenya keenya balleessu waan maxinoo siima tokko sagadii bakka lafa isa iyyuu eessa jiru beektu lafa onaa fi namni arguyyuu hin jiru namni si arguyyuu hin jiru wanta isaa jala kufii manaa sagadii seexanni kan inni barbaadu akka keenya gara kalkuleeshin biraan waa'ee waaqayyoo wajjin garaagara nu baasu duwwaa barbaada maqaa ta'eef kuftee yoo naa sagadde kana hundumaa siifan kennaa ittiin jedhe. Ammas gooftaan Yesuus Kiristoos dubbii kana irratti seexanaatiif deebinni deebisee waan gurguddaa lama bannu tokko seexana narraatii fagaadhu jedhe amma laala sila yeroo hundumaa haasofsiisee amansiisaa ture. Dubbii waaqayyoon isa gansiisu dubbii abbaa isaa wajjin garaagara isa baasu yommuu ta'u maal jedhe fagaadhu anarraatii jedhe waaqayyo irraa amantii keenya irraa ilaalcha isa dhugaa sanarraa kan adda nu baasu yommuu dhufu fagaadhu seexana narraa jechuun baay'ee barbaachisaadha. Ganaa ni goshechanii biraa keessa seenuun barbaachisu. Isa booda'oo ittime maaliif akkas akka jedhe seera keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 13 caafameera waan hin kana kaasuuf sagalee waaqayyoo barachuun amma akka nu barbaachisu akka hubannudha. Sana caqaseef maal jedhee waaqayyoo waaqa kee fi jilbeenfadhu isa duwwaa waaqeffadhu jedhamee barreeffameera siin waaqessuun anaaf hin ta'u jedhe. Kanaan seexanni salphate waa baay'eetu jechuu dandeenyu. Kanaan lafa onaa sana keessatti lafa namni hin jirretti lafa firri dirmatuuf hin jirretti lafa mootummaan isa argu hin jirretti qophaa isaatti ba'eetu seexana mo'ate. Kanaaf nuti waaqa
waaqayyo nu argaa isaan beeknu garuu namni nu argaa hin jiru mootummaan nu argaa hin jiru abaluun nu argaa hin jiru firri maaloon nan beeku inni warra dhiphannu lafa onaa sana keessatti waaqayyoon waaqni keenya nu arguu danda'a itti dhiyaannu yeroo dubbiin kun raawwatee seexanni qaanoftee deemtetti maaltu ta'e beektu seexanni mo'amee qaana'ee deeme ergamoonni waaqayyoo dhufanii jedha eessatti dhufan lafa onaa namni hin jirre homtuu hin jirre sanatti hin dhufani isa boodoo isa tajaajilanii jedha Maatiyos boqonnaa 4:11 irratti haala kanaani gooftaan Yesuus Kiristoos seexana mo'atee adeeme dhagaan nyaadhu jedhee irbaata waaqarraa fidaniif ta'a ergamoonni tajaajilan yommuu jedhan waan isaan godhan lafa nuun keenye dhagaan nyaadhu jedhee irbaata waaqarraa bu'ee nyaate mannaa inni waaqarraa gadarchaasee Israa'eliin nyaachise inni sila akkuma dubbanne qurxummii 5,000 nyaachise suni ergamoonni yommuu dhufan tarii irbaata waaqarraa fidaniif ta'a seexanaaf hin jilbeenfadhu hin sagadu jedhee dideetu lafa onaa keessatti ergamoonni isa waaqeffatani akkasiin immoo ichi ulfina guddaa dugda duubaan baatee dhufuu danda'a argitu obsanii jabaatanii yoo dhaabatan waan inni fidu lafa onaa keessatti amanamee lafa namni san arginetti amanamee hamma irratti waggaa 2,000 booda hojii inni hojjete sana addunyaa irratti lallabaa jirra kanaafi iddoo homtuu hin jirre sanatti amanamnee jabaannee yoo dhaabanne iddoo nuti yaanne walitti nu moosisuu danda'a sana gochuun jaalala waaqayyo nuuf haa ta'u soomni kun sooma gammachuu sooma nagaa sooma milkaa'inaa sooma seexanni ittiin mo'amu sooma waaqayyo ittiin nurratti ulfaatu sooma jireenyi keenyaaf jiruunyi keenya ittiin jijjiiramu waaqayyo nuuf haa godhu kan nu barsiifatee waaqa abbaaf ilmaa hafuura qulqulluuf galanni bara baraan haa ta'u amiin. Waaqni barsiifatee waaqni gorfatee galanni guddaan haa ta'u obboleessi keenya Dr. Dalisaan akka gaariitti mucaa keessaa caqasee nu barsiiseera waaqayyo sagalee jireenyaa isaa dhageessisu sagalee jireenyaa isaa dhageessisu sagalee jireenyaa isaa dhageessisu waaqayyo nu warra dhaggeeffates dhaggeeffannee namatti hin badutu hin ta'in namatti hin dhaaltu mootummaa isaa ta'u waaqayyo nu haa dandeessisu egaa obboleessi keenya akka gaariitti dubbateera wangeela hundumaa keessaa caqasee jechuudha waa'ee sooma gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos nutis immoo egaa akka isaa ta'uullee hin dandeenyu xinnoodhuma ishee cubbuu keenyaaf jennee yoo soomnee yoo waaqayyoon kadhannee jireenya bara baraa arganna kanaaf biyyi lafaa kun hin darba biyya darabaa jirra sababa ta'eefi hundumtuu hin darbaa guddaanis xiqqaanis hunuma deema sababa ta'eef utuu hin deemeen garuu waan gaarii hojjete yoo deeme waaqayyo bukeetti gaariidha galaa qopheeffate karaa sirreeffate warroonni durii maal godhu abboonni durii yooti waan gaarii gooteef si eebbisanii qabeenya isaanii si hiiranii maal jedhanii jedhi gaa mucaa koo waaqayyo si wajjinaa ta'u horii jedhanii immoo lafa deeman deemu jechuudha kabajaan malee abaaranii arrabsanii sokkanii kanaaf nutis immoo bakka deemnu yoo bakka deemnu hin beeknu qophoofne yeroo hundumaa eeguun barbaachisaadha jechuudha waaqayyo kan nageenyee laphee keenya keessa nuuf bushu kan taasisuudhaan amma warri